Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Akkata YouTube bilbila irraa isin jala bade itti deebifattan barnoota haalan barbaachisaa ta'e ka hundi keessanuu itti xiyyeeffachuu qabdan isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan channel kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma subscribe kana erga tuqxanii booda beeliin takka achitti isiniif baati barnoonni yeroo mara asirratti gadhiifamu akka isinii dhaqqabuuf beelii kana irra tuquudhaan ol ka jedhu ka jalqabaarra kaa'uu hin dagatina isiniin jecha akkasuma laayikii tuquudhaan eegalaa isiniin jedha. So gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu barnoonni kun sirriitti hunda keessan isin gargaara waan baay'ee asirraa hubattu jedhee abdii guddaa qaba. Maaliif yuutuubaroonni baay'een iimeelii jara bilbila irraa bannaan deebisuun jara rakkisaa jira waan ta'eef sirriitti itti xiyyeeffachuu qabdu. YouTube bilbila irraa isin jalaa bade yookaan dogoggora remove ofirraa gootan haala kamiin deebisuu dandeenya ka jedhu namoota baay'een na gaafataa turan. Kana jechuun maqaa YouTube keessanii kun asirraa ni bada, YouTubein channelin keessanis ni dhabamaa jechuudha asirraa. Yeroo inni bilbila irraa remove godhe yookaan bilbila waliin bade haala kamiin deebisuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkasuma AK Oromiyaa kana search gochuudhaan warri video kana daawwattan hundi keessanuu maqaa asirratti argitan kana AK Oromiyaa ka jedhu kana search gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatina isiniin jedha. So channel YouTube bilbila irraa yookaan bilbila waliin bade haala kamiin deebifachuu dandeenya ka jedhu waliin ilaalla. Sirriitti itti xiyyeeffadha. Kabade deebisuun dura waliin haa ilaallu. Settingii bilbila kanarra seenne namni baay'een dogoggoraan remove godha. Accountii irra seenuudhaan emailii fake fa remove gochuutti emailii isa originala yookaan kan YouTube qabee jiru remove gootu. Accountis ka jedhu irraa mallee seenuudhaan emailii isa kan YouTube irra tuquun namoonni baay'een remove ofirraa godhu. Emailii kabira remove gochuutti yookaan ofirraa haquutti emailii isa kan YouTube yeroo jarri haqan emailiin sun bilbila irraa badaa yookaan bilbila irraa dhabamaa jechuudha. Emailii san deebisuuf jalqaba emailii keessan irratti recovery hundi guutamaa ta'uu qaba. Google irraa haseedu settingii bilbilaa irraa ammallee deebisuu bira dhaqaa hin jirru. Waan isin dura buutanii hubachuu qabdantu jira. Google kanarra yeroo tuqanne settingii keessaa emailiin sun gubbaa jira. Akkasuma jala isaatti manage Google account ka jedhu gara fuula duraa deemne mata duree security jala waa tokko lama waliin haa ilaallu jalqaba. Mata duree security jedhu jala deemuudhaan wanta kalama waliin ilaalla. Security ka jedhu kun ni jira. Security kana jala yeroo seentaniga two step verification fi recovery yeroo baay'ee irra deddeebi'an akka isin emailii keessan jabeeffattaniif isinitti himaa ture. Two step verification kun onii ta'uu qaba. Osoo emailiin keessan isin jalaan badin kana godhachuu qabdu jechuudha. Maaliif guyyaan tokko baduun isaa ni mala waan ta'eef yookaan immoo bilbila waliin baduun isaa ni mala waan ta'eef dabalataanis recovery fooniif recovery emailii dirqama itti godhachuu qabdu jechuudha. Osoo emailii keessan ofirraa qabdanii akkas gochuu qabdu. Kanaaf immoo barsiiseen jira. Abdul Appin jala seentanii playlistii kana jala seenuudhaan playlistii jala yoo barnoota emailii jala deemtan playlistii jala yeroo seentaniga barnoota emailii jedhee gara gajjallaa kana ni jira. Barnoota emailii kana jala seenuudhaan keessattuu barnoonni tokko kan dhiyeenya barsiise ni jira. Akkaataa emailii itti jabeessan ka jedhu kana daawwachuudhaan dirqama emailii keessan jabeeffachuu qabdu. Video kana daawwattanii emailii keessan jabeeffattan taanaan dhibbaaf dhibbattanii isinitti hima yoomuu emailiin keessanis YouTubein keessanis baduu hin danda'u. Mee amma remove haa goonu emailii sana. Google account irra seenuudhaan accounts ka jedhu irra tuqee emailii bilbila kiyyarra jiru yookaan immoo kan YouTube san qabee jiru remove haa godhu haa balleessuu jechuudha. Kana jechuun bilbila kana irra remove godhaa jira. Remove account yeroon tuqu accountin sun emailii YouTube qabee jiru sun dhabame bilbila kiyya irraa jechuudha. So deebisuuf eessa deemna? YouTube dhumarra deemnee salphaatti deebisuu dandeenya. YouTube irra erga deemtanii booda profaayilii dhuma gubbaatu jechuudha. Profaayilii sanarra wanni fedhe haa jiraatu. Kana jechuun bilbila tokko irratti YouTube 2-3 fayyadamuu dandeessu. Sanaan booda erga profaayilii irra tuqxanii add account ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa deemtu jechuudha. YouTube irra add account ka jedhu kana tuqxanii gara fuula duraa deemtu. Ka bilbila keessan irraa bade sana deebifachuuf jechuudha. Yoo bilbili keessan passwordii qabaate isin gaafata passwordii itti guutuudhaan gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Emailii bilbila irraa dhabame sana deebifachuuf. Yeroo isin dhuftanigaa haala kanaan isinii bana
email or phone sanduuqni jedhu ni jira. Email or phone kanarratti kan isin barreessitan emailii sana irra katabdu. Emailii san yoo beektan yoo wallaaltan ka jedhus ni jira waan ta'eef yoo beektan egaa emailii san asirratti katabdu. Email or phone bakka jedhutti sirriitti walitti aansitanii osoo walirraa hin siksin akkuma guyyaa dura itti banattan sanatti emailii ittiin YouTube keessan qabee jiru sana asirratti katabattu jechuudha. Emailii bilbila irraa bades ta'uu mala YouTube qofaaf miti emailii san asirratti katabachuudhaan neextiin jala isaa jira. Neextii san tuquun gara fuula ittaanutti darbitu jechuudha. Erga gara fuula duraa darbitanii password isiniin jira. Password itti katabattu. Inni yeroo isin emailii sirrii ta'e itti katabdan profaayilii keessan gubbaa kaa'ee maqaa emailii keessanii waa hunda gubbaa isinii kaha. So password sirrii ta'e itti katabuu qabdu. Password yoo dagattan inni jedhus ni jira. Password erga katabdanii booda neextii tuquudhaan fuula ittaanutti darbitu jechuudha. Fuula ittaanu kanarratti sirriitti xiyyeeffadha. Two-step verification only waan ta'eef recovery email recovery phone number kan jalqaba isiniin jedhe kan itti guuttachuu qabdu isiniin jedhe kan jabeeffachuu qabdu isiniin jedhe sana itti guuttabu waan ta'eef abbaa emailii kanaa ta'uu keessan mirkaneessa osoma emailiif passwordii beektanii. Inni jalqaba yoo bilbila biraarraa banaa ta'e bilbila akkasiirraa yeesii tuqee jedha. Garuu hin jiru taanaan try another way ka jedhu ka jala isaa jiru kana tuqxu jechuudha. Eeyyama kennuun dirqama waan ta'eef. So yoo sana guuttattanii jiraattan filannoo adda addaa isinii kenna. Filannoon asirratti naa kenne tap yes, use your phone or tablet akkasuma filannoo adda addaa as jala naaf kaa'ee jira. Sababni inni filannoo kana naa heddummeesseef anatu lakkoofsa bilbilaa lama itti guuttadhe yoo akka carraa ta'e tokko bade jedhe akkasuma backup ni qaba. Emailiilee irra guuttadheen jira. Inni jalqabaagaa yoo bilbila biraarraa banaa ta'e eeyyama kennuu yeesii tuquu qabnaa jechuudha. Osoma emailiif passwordii beeknu akka inni nu jalaa hin hatamneef. Inni lammaffaa security codeedha. Sunillee bilbila biraarraa banaa ta'uu qaba. Hin jiru. Filannoo lamman gubbaa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun bilbila biraarraa yoo banaa ta'e kanin filannoo jalqabaatiif kan lammaffaa fayyadamuu danda'u. Yoo garuu Chrome adda addaarra ta'e fayyadamuu hin danda'a. Inni sadaffaa koodii lakkoofsa bilbilaa dhumni isaa 96 irratti si erginuu naan jedha. Yoo lakkoofsa san qabaadhe saniin filadhaa jechuudha. Inni ittaanus lakkoofsa bilbilaa dhumni isaa 71 yoo qabaatte jedha. Isas dirqama lakkoofsicha qabaachuun qabaa jechuudha. So filannoo kana lamman keessaa tokko filachuun hin danda'a. Akkasuma backup koodii duraan godhadhaa jedheen ture. Backup koodiis qabaannaan itti guuttannaa jechuudha. Amma lakkoofsa bilbilaa irratti koodii naa ergi kan jedhu yoom filadhe jechuudha. Kadhumni isaa 96 irratti koodii naa erga hin qabu taanaan try another way tuqaa jechuudha. Ka 71 filadhaa yookaan immoo backup koodiin filadhaa jechuudha. Abbaa emailii sanaa ta'uu keenya mirkaneessuuf filannoolee as jala jiran keessaa filachuu qabna. Enter backup code. Backup koodii kana itti godhadhaa isiniin jedheen ture. Maaliif filannoo adda addaa qabaachuu qabdu yoo lakkoofsi bilbilaa badee backup itti gootu waan ta'eef. Kanas barnootuma emailii jara argachuu dandeessu jechuudha. Barsiiseen jira waan ta'eef. Qulfii adda addaa lafa kaayyachuu qabdu jechuudha yoo qulfiin tokko bade. Kanas hin qabdan taanaan try another way ka jedhu jala jira. Try another way dhuma tuqattu jechuudha yookaan backup itti guuttanii next gootu yoo qabaattan. Amma lakkoofsa bilbilaa takka haa filadhu. Lakkoofsuma bilbilaa nin qaba waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa tokkoon filadha. Lakkoofsa dhumni isaa 96 san irratti koodii naaf erga. Koodii san itti katabadhaa jechuudha. Koodii sana yeroon katabadhee abbaa emailii ta'uu mirkaneesse neextiin tuqa dhibbaaf dhibbatti YouTubein kiyya deebi'ee banama akkasuma emailiin kiyya bilbila kiyya irratti naaf deebihaa jechuudha. So neextiin jala isaa jira. Neextiidhuma tuqeen gara fuula duraa deema. Koodii itti galchee mirkaneesseen jira abbaa sana abbaa emailichaa ta'uu koo mirkaneesseen jira. I agree ka jedhu tuqaa jechuudha. I agree kana yeroon tuqe kallattiidhumaan gara YouTube'itti na deebisaa jechuudha. Kana jechuun profaayilii YouTube'in kiyya dhibbaaf dhibbatti chaanaaliin sun naaf deebi'aa jechuudha. Google serviisii cheekii godha dhibbaaf dhibbatti emailii kiyya YouTube'ii kiyya bilbila kiyya irratti deebifadhaa jechuudha. So profaayilii irra tuqne gara your chaanaalii deemuu dandeenya amma chaanaalichi deebi'ee jira waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan dirqama eeyyama kennuun barbaachisaadha jechuudha. Eeyyama sana hin qabdan taanaan garuu
yookaan lakkoofsi bilbilaa bade taanaan eeyyamni sun tokko qofa taanaan argachuu hin dandeessan. Kanaaf immoo Abdul App jala seentanii pileeylistii jala barnootuma iimeeliirra deemuudha. Pileeylistii jala seentu sanaan booda barnoota iimeelii keessan dirqama jabeeffachuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Osoo iimeelichi harka keessan jiru jabeeffachuu qabdu. Yoo paaswordii isaa hin beekne akkaataa iimeelii paaswordii isaa daganne kan jedhus achuma jala jira. Yoo lakkoofsi isin jalaa badeera ta'e yeroodhaan lakkoofsa irraa jijjiiruudha. Akkaataa lakkoofsaa fi lakkoofsa iimeelii irraa jijjiiran kan jedhu kunis ni jira. Kanas daawwachuudhaan yoo lakkoofsi badee jiraate irraa jijjiiru. Yoo iimeelicha dagattanis kunoo barnoonni bira iimeelii daganne deebifnee argachuuf kan jedhu kana daawwachuudhumaan salphaatti sirreeffachuu dandeessu. Isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.